دنگان إيمانا ذكري قرانا سور لبو هداديو قلا يقينا ذكري قرانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبضمتوتا في جالتمتوتا أردفتوتا أنفال جمال أكم نقا فيا قاري جرتو نقوما نقا كيساني بق نقا تاتني بق نقا ناجراتني والله هدو كان ميديا كان رواحد ديما خير اللين ديما شر اللين ديما ميكا كيسا درسيني كان خيري مو كان شري آنسنا كان خيري هادو بنو كان خيري obboleewwan keenya yeroo hunda nama tokko jechaadha nama khayrii isiniif yaadu hin beeytan fakkeenyaaf ustaaz Raayyanii jechaadha ustaaz Raayyatti ka duuraa jirtanii ustaaz Raayyanii amantiin osoo nama addaan hin baasin osoo kutaan naman qoodin osoo kun arsii kun wallaggan jedhin nama kamuu ilma namaa ta'uu isaatiif qofa nama bira dhaabbatee nama gargaaruudha jechaadha. garuu ar'a maaltu deemamaa jira maaltu uumamaa jira isaanumattuu duulaa jirraa jechaa nuti ustaazumattuu duulaa jirraa jechaadha subhaanallah baay'ee waan nama dhibuuti Ameerikaanii haa gubattuu baga gubattee osoo hin taane waan fakkeenyaaf maal jedhe mootummaan Ameerikaa dhiyoo tana yoo takkuttuma mootummaa qabadhee jedhe Filisxiinii ummata Filisxiinii ummata Gazaa keessa jiran ummata achi keessa jiranii guyyaa takkattiin dhabama isaan godhaa jedhe subhaanallah kana jechuun rabbitu ummata sanii ummanni sun waggaa hedduu dararamaa turanii waggaa hedduu miidhamaa turanii rabbiin kan itti agarsiise jedhan malee ustaaz Raayyanii baga gubatteen jenne fakkeenyaaf jecha isinam fakkeenyaaf yoo ibsitanii ummanni sun zambii maalii qaba zambii homaatuun qaban inni immoo itti dhaadatuun maaliif barbaachise immoo itti dhaadatee howwaa godhee danda'a godhee hin goone eenyudha jecha yeroo kamuu wanti rabbiin caale addunyaa kanarra hin jiru akkadattis ta'e addunyaattis ta'e eessattuu wanti rabbiin caalu hin jiru jechaadha inni rabbii olitti uf godhu yaalii godhee rabbiin immoo kun fayakuun godhe ka waggaa meeqatti akkasitti jedhanii rabbiin subhaanallah guyyaa namatti Ameerikaa barbadeesse jecha Gazaa bar waggaa meeqatti akkasitti barbadeessanii akkasitti daaraa godhanii waggaa meeqatti sanuu namni biyya sanii falmataa wallahi gootota ijoolleen achi keessaa wareegaman hunduu warroota gootota jechaadha garuu kana rabbiin sa'aatii 48 keessatti guyyaa lama keessatti akkasitti barbadeesse kan kana caalaa immoo nama dinqisiisu masjiidni manni hundi naannoo san gubatee geeffame masjiida fi iddoon itti salaatanii fi iddoon ijoollee itti qaraasisanii hafuun isaa nama ajaa'ibsiisa subhaanallah kana jechuun balaa rabbirraa bu'e tokko waa meeqa godhe dhaamsuuf namtisu waa meeqa godhe osoo dandeettiin isaa jiraattu taate ibidda san gaafsan ofiin dhaamse jecha garuu dandeettiin isaatii miti ka dandeettii wanti hunduu dandeettii rabbiitiin ta'a malee dandeettii namaatiin hin ta'u inni akka ufiititti akka isaatitti jechaadha akka isaatitti baqa waan hunda ofiin godhata se'e garuu dogoggoree jira immoo kana rabbitu risaalaa itti erge maaliif jennaanini akka isaanii ol waa jiran itti agarsiisuu fi subhaanallah kanumaan wal qabatee immoo ibiddi bakka hedduutti lafarraa akka wantitti volkaanutti dhooyee ba'uun isaa biyya hedduutti Itoophiyaa qofa seeyanii yoo laalu immoo Indoneesii keessatti illee akka saniin bilbilee bobahaa jira kan kana caalaa immoo nama ajaa'ibsiisu akka baacoo godhanii namni sigaaraa irraa qabsiifachuuf deemullee jira jechaadha sigaaraa irraa qabsiifachuuf namni deemullee jira jechaadha kun immoo wallaahi saniyyuu miti tarii dachiin inni irra ejjatu suniyyuu dhoofa ammala hin beekamu ibiddi tasa ba'uuni fa'ammala maal amananiitiin baqa sigaaraa irraa qabsiifatuuf namni hangana baqa yaanii jiruu tana lubbuu fi tana hangana qeeqee itti qoosuun isaa nama ajaa'ibsiisa anna ajaa'ibsiisa jechaadha ani ibidda akkasitti boboosanii sigaaraa itti qabsiisuu dhiisati
fagooyyuu bilbila keessaa laalitu hammam akka rifadhe maaliif jennaan kuni akka qiyaaman nutti as deemaa jirtu akka rabbiin immoo dallansuu isaa nutti agarsiisaa jiru mul'isa garuu namni kana dhiisee maal godha akka xiqqoosatti akka bakka waan tokko injiraa mire akkasitti fudhata wallaahi sodaan rabbii nu keessaa dhabamee onneen keenya goggoydee sababa onneen keenya goggoyduuf immoo kana hunda qixaasa rabbii nutti godhaa jira inshallah rabbiin nu haa teessu kan kanarraa hafee mootu waan akka malee يعني هاكل فما ما أدري استغفر الله العظيم انت لا أما ميديا قبرت ديمتو انت لا نمني هندو أكا أجندات تقول أتي الرهاسو أني جيني تيرومي سجمر سينو يولا لن جيني جأنسان فكاتي بزوان جيني أرجين بيكو سيني أرجم جيني نمو لتجته أن جيني أرجين بيكو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم nama jinni fuudhellee ka jedhan kana namni jinni fuudhe ka jedhan kana yeroo tokko maalik maktab maalik namni maalik isan beektani isarratti namichi tokko lammii biyya Beerutiiti akkanatti wajjin jiraadha akkana godha akkanatti fuudhee akkanatti ilmaan illee irraa argadhe ka jedhu namichi jechaadha inni aniyyuu isaanitti makamee isaan akkas jedhee haasa'e waanuma namichi sun jedhe fassartee fiddee afaan oromootiin asitti haasoftee namichi san of jalatti sheeriin godha mee namichi san dhageeffadha jecha isiin jettu kana dhageeffadha bisabt sanuma fiddee fassartee haasoftee namichi sun sheekas haasofsiise jedhee haasofsiise sheeyni isiin haasofsiifte kami jinniin namni isiin itti haasofte kami ni sobdi maali naa kenne jette si almaazii naa kenne jette asirratti fideen agarsiisu jette mamnu'a yemin almaaz ነው የምሰጥሽ jinniin yaani yeroo garii namni tokko feemasii ta'uudhaaf wanti inni intaane injiru wallahi alazim wanti inni hojjanne injiru la hawla wala quwwata illa billah beekamtii argachuuf yaa obboleewwan kiyya beekamtii addunyaa gubbarratti argachuu jecha waamee qaballeessitanii waamee wal keessa laayite aribar addunyaan tun bar ergisa addunyaa jechuun meeshaa ergisaati bar kan boru dhiisee biraa deemtu siif galee akka feete keessa jiraattee akka feetettiin jiraatta boru garuu addunyaa kana dhiisee deemta qabatteen deemtu laal akiraa qabatteen deemtu waan boru addunyaa dhiisee deemtu jecha waan intaane waan fukkatu waan sirraan bareenne maaliif dalayda ani kanumatu na dhiba gaafis natti ta'a ijoolleen shamara keenya baqa tiktokin tuni wallahi alazim isaan balleessite kan surreen deemaa kan sirbuni sirbaa kamaali godha kun qaama fi ooraa fi aboo bakka rabbiin sattaradhaa jedhe wallahi alazim bakka rabbiin dhoyfadhaa jabeeffadhaa jedhe kana hunda ol baasan keessa tarani hunoo jinnitti heerume jette isiinu jinni fakkaatti astaghfirullahi alazim jinnitti heerume jette amboru maalaka dhageenyu bichaa hin beeku yaa obboleewwan kiyya ittaqallah rabbii keessan sodaadha rabbiin akkanaaniyyuu wallahi balaa meeqa buusaa jira guyyatti waa hedduu waa meeqatu uumamaa jira guyyatti waa hedduu addunyaan kun waa hedduu jijjiirama mee yaada wanti addunyaa kanarratti guyyarraa jijjiirama fidu kun guyyarraa namni du'u kun barumsa nuuf hin ta'u fakkeenyaaf mee guyyama tokko osoo namni du'e hin jedhin ooltanii beektanii eshi guyyama tokko namni osoo hin du'in oolee beeka hin beeku yeroo kana namni uf yaadata ani hoo boru maal sorry isin rattamu madhe yaani sa'aatiin halkan ta'e osoo hin taane galgala xiqqoo tolshee rafne taate kiyya jalaa dhukkuba waan ta'eef እና ribatuna qabe wallahi እና rabbiin sodaatu dhiise ilmi namaa bakka maadri haywaana wal qixxaate ilmi namaa bakka qixa haywaana ta'ee jira subhanallah aksan obboleewwan kiyya amma mucayyoo tokko seenaa mucayyoo tokko jechaadha haguma dhiyoo kana isilleen Saudi keessatti jette Saudi keessatti osoo hojjedhu akka tasaa ta'ee mana garuu waa hedduu mucayyoo sun namni sagalee isii seeran gattaa'ee dhageeffate waa hedduu kijiba keessatti argaa namni ajjeefamee nama ajjeese san an argee iyyee
ana naqabanii isitu ajjeese jedhanii maali jedhanii baatii 6 viidiyoo dura haasofturatti baatii 6 muluu dararame jette mana hidhaa keessatti baatii 6 amma soo haasoftu dararaa kana keessa deemtee himtee maalitti na hidhanii akkasina godhanii baqqaasee ajjeesanii mucayyoon takka warra jimmaatii Jamiilaa jedhamti akkamitti na qalan jedheeni asiin qalan jedhanii anin beeku duuban gadi jilbifachiisanii qalannaan jette maali taatee isaaniin kolfanii mucayyoon birrii baay'ee hattee dhuftee yeroo hajjiyatte maal jette waa baay'ee odeessite tarii keessaa dhugaan ta'ullee ni jira sobnillee ni jira tokkoffaa jechaadha manni hidhaa Jiddaa guddaan beekamaa kan ta'e Shumeesiidha. Isiin maal jette? Mana hidhaa. Isiin maal jette? Manuma hidhaa xiqqaadha. Mana hidhaa xiqqaasanii guyyaa 2 guyyaa 3 guyyaa 4 yoo bulan. Tokko kana inni biraa mootu jechaadha. Ji'a jahana dararanii jette. Fakkeenyaaf akka seera biyya kanaatitti namni tokko yoo nama ajjeeseeyyuu jechaadha. Lafumatti ragaa malee nama hin ajjeesan amma kana jechuun akka muslimni yookaan biyyi muslimaa kijiba qabdu fakkeessitee haasofti innatee tasaasteshaan እንደዛ አይደለም suudii keessatti kan deemu ajjeechan wanti hundi haala shari'aan islaamaa lafa kaa'een haala shari'aan islaamaa irratti lafa kaa'een fakkeenyaaf jechaadha isiin tun du'uun duratti yookaan ajjeesuun duratti hidhamuu qabdi akka seera biyya kanaatti yoo xiqqaate waggaa 3 waggaa 4 waggaa 5 nama hidhamu jira ji'a 6 hidhamtee hin ajjeefamtu maaliif kijibdi ji'a 6 turee namni ajjeefamu eenyudha yani yaadhaa miti nulleen kan suudii keessa dhufne bubbullee jirra ani yoo xiqqaate amma bara 2003 tti suudii dhufe amma Itoophiyaan bara 2016 moosi 17 seeni waggaa 13 jechaan suudii keessa kataa'u keessallee faamiliin am keessa taa'u warra seeratti jechaadha fakkeenyaaf itti gaafatamaa poolisii suudii eessuma namicha kanaati faamiliin guutuun warra seeratti kanuma keessa waan ammasiin haasoftu kana waan isii walitti laaytu kana hunda hin dhageenye angaraana nyaattee tarii dhugaa jedhee hanga dhumaa dhageeffadhe daqiiqaa 30 meeqa viidiyoon sun hanga dhumaatti dhageeffadhe haasoftee waan laayxee geessite dhumarra maal jette 3 ወር ከ8 ቀን ጀተሲ 3 ወር ከ18 ቀን የተፈለገ ሰውየው ጀተ የኔ ፍርድ ቀን ከየት እንደመጣ አይታወቅም ጀተ መጥቶ እጅ ሰጣ ምን ብሎ እጅ ሰጣ እኔ ነኝ የገደልኩት ብሎ እጅ ሰጣ ጀተ ነምች ጂ ሰዲሂ ፊ ባቲ ሰዲሂ ፊ ጉያ ኩዳ ሰዴት በርባደሜ ቡኤ አች ቡቴን ኢሳ ዳበመ ጀተ ዱፌ ኡፉማን ኦሶ ነምኒ tokko sandirqisiisin harka kennee jette osoo namni tokko sandirqisiisin harka kennee dhufee jette ergasii booda hoo jette ergasii booda maal godhanii jette edana ajjeesuu edanii jette bakka yaani waa baay'ee odeessite kazaan waan ajjeesuu edan se'e achi jette erga inni dhufee harka kennee isiin hin ajjeesne anatu ajjeese jedhee inni harka kennee rageen booda jette erga inni ragaa godhee rageen booda bakka nagadhiisanii gara manaa galinaan jedhanii karra duratti jette immoo karra duratti shifeera isaanii argee shifeera isaanii yoo argu shifeerri isaanii kunii jette shifeerri isaanii kunii kan gaaf maal jette siyaa rabbii kiyya kan gaafa duraa yoo inni dhugwaan itti sakarsiisu maahuma kana kararraa kaayu isa garuu itti murteessine waan icciti isaanii dhoyseef jette shifeeruma isaa yoo argu yoo galinaan jedhan kufee gaggabe jette kufee ufollaali jette gaggabe eeshi ufollaalte dhiistere abachaa ka ufollaaltellee indeebiti kazaan achi jette warri kunii jette asuma nu bira ture jedhanii iddoo naa kennan jette garuu jette intala obboleessa isaa bira na fidan jette amma isiin dhuguma jechaadha amantee warra yoo duraa ilma kenna ajjeefte jedhanii irratti murteessisanii hidhuu deeman kana isii ajjeessisuu deeman kana amantee faamiliin isaanii bira hin teetti ila meelaalaa kijiba kana
inteetti eenyutu amaneetiniin achitti deebi'eetiniin faamilii san bira dhaqee jette mucayyoon natti xamaxamamtee jette natti xamamta wallahi kazzaaba akbar kazzaaba namni feemasii ta'uuf akkan kijibnitti hin jiru eeshi jette akkas jettee haasoftee geessee ergasii jette ji'a jaha guutuu sagalee namaa dhaga'uun barbaadu maalii namaa ta'uun barbaadu jecha kijiba namni deebitee immoo hidhaa lafa jalaa hidhaa dukkanaatti na hidhanii hidhaa akkas ta'u maalii akkas ta'u ifin jette fincaanii gadi baanu maalii gadi baanu qadaadaa xiqqishuu takkaan fayyadamna maal fayyadamna ajaan kenna nu jeese wallahi lamtu washaalech yaani yeroo garii dirqimaan biyya keenya kana biyya muslima Suudiin biyya muslima qofaan taateef waan mootu biyya amantiin biraa keessa injirreef muslima qofaan ta'eef dirqimaan oofanii itti fidan tayyib hajennu eshi taate hajennu gaafa biyya kana dhuftu namni si dirqisiisee dhufe jirti injirtu fedh ofiin hin dalagadhan injijjiirama jettee dhufte tokko lammanni mootu meera guma isiin haasoftu kun ragaan qabatama fakkeenyaaf safaran kenna odoo isiin dhugaa akkas taate safaran hin barreessa hin dubbata namni hin falmataaf laal namni hin falmataaf nama kamimee Itoophiyaa meeqa kamimiti kan mallayni kafalamee ba'e biyya kana keessatti jecha kan lubbuun isii oole eshi haa ta'uti yeroo ardaayyuu miti arda yeroo miidiyaa irratti akkanatti haasa'amuu miti gaafa mallas lubbuun jiru intala Itoophiyaa takka mootummaan isii sani jedheeni hin ajjeefnamoo nama ajjeeftee jennaan lakkin ajjeesinaa jennaan lubbuu isiin baraarree mallas maaliif kijibdi yaani yeroo garii namni tokko feemasii ta'uuf addunyaa irratti beekamuudhaaf bakka as ba'ee akka namni waa isaa haasa'uuf deemu kijiba maaliif kaan keessattuu jechaadha sagalee san irra deebee qabatamaan dhageeffadha jedhee na dide ናርካተርቴ እኔ የቤተሰቦቼ ሙስሊም የእናቴ ቤተሰቦች ሙስሊም ናቸው ማቲን ሀደኪያ ሙስሊማ ዳረካውን በርባዱ ዋጅቴ ገሩ ርዴቤ በከሰን በርባዴን እንደገፈዳ ቀበተማን ፊደደ ጀዴ ነዲዴ በከሰን ናርካተርቴ ገሩ ጀቻዳ አማ ሙጨቲን ኩኒ والله ተሪ ዲበኬሳ ፐርሰንት ሸንተማ ወንሲን ሂምቴ ዱጋታው መለ ገሩ wanni dhibba keessaa dhibbatti dhugaa jiru injiru mungkin dhuguma akkasitti fakkeenyaaf jechaadha mucayyoon tokko ni yaadadha warra wallooti yeroo baay'ee dhiirri walloo Suudii keessatti durbumarratti wal ajjeesan yeroo hunda kan waltumanillee dubartirratti jechaadha kan wal qalanii wal ajjeesanillee dubartii mallaqa caalaa isaan bakka dubartii makanarratti du'aa oolan asuma jidda keessatti yeroo tokko ijoolleen walloo kuni jecha ijoolleen ma walloo kuni durba wal jala hatanii sababa durba wal ajjeesan yoo wal ajjeesan akka tasaa ta'ee mucaan arsii wayii bilbilli isaa mucayyoo walloo tokko bita indoom hiriyaati yobbelettiin intatti abbeeraa mucoosanii bilbilli inni sim kaardin inni bitee fi mucayyoo san harka jira mucayyoo saniin immoo akkamitti akka wal qabate mooji yoo xiqqaate ji'a lama ji'a sadiin dura walii bilbilanii kadu'e kuni jechaadha maal godhee hatta kana hunda jechaadha barkan qaata isiinuu dagatte kana hunda baasanii fidanii yoo xiqqaate gara nama meeqaa qabanii muciyyoo hin qabne muciyyoon beekanii abbaa iqaaman baase san mucaa kenna warra abboomsati warra nu beeynu maqaa isaa miidiyaa irratti waamuu hin barbaadu mucaa san qabanii sim kaardii baasee fi elektirikii wanni kaarabaa kana namatti qabsiisan kana kaarabaa itti qabsiisanii kaarabaa hundaan tuman haga himtu malee jedhanii mucooni qaamaan qabdu mucaan himuu didee achi yoo kaarabaan irra deebi'anii gubanii jedhanii gubadhe yoo jedhuuniin himee muciyyoo as baase mucoon as baate mucoo yoo as baatu ka bilbilame ji'a hagasiin dura gara nama 40 qabanii warra sim kaardii san irratti hedduu haaraallee bilbile moofallee bilbile garuu osoo akkas jedhanii osoo qoratanii yoo guddate wallahi 15 yuutti fudhatee mucaa qabuuf uumsan qabame jecha isatti qabame karaa asiin lafaan deemee karaa wanni yamanii galuuf inni deemu isatti qabani huduuda gubbarratti qaban argitanii Suudii keessatti ji'a 3 namni nama ajjeese ji'a 3 dhiisi guyyaa 3 hin taa'u naate
guyyaa sadi namni akka seerri biyya addunyaa guuturra namni akka seerri biyya kanatti jabaatu hin jiru. Wallahi mucoosan sagalee isii hanga dhumaatti dhageeffadhe badaa habiba maalin jedhan takkaleen jetti jala teette komentii dhiisiti waanumatti jettu waanuma haasoftutti xiyyeeffadhu jettiin yaani ይሄ እኮ የተቀናጀ ውሸት በቃ ክጂባ itti yaadamee qindeeffamee dhufe amma mee dhugaa warri biyya kana keessa ta'an waggaa dheeraa hin beekan haq ammalee namni ajjeefamu jira ammallee kijiba isii laala kijiba isii hintalti jette birrii doolaara qabdi yuuroo qabdi maalii qabdi birrii biyya hundaanii qabdi jette harka garuu jette itti murtoofamne booda du'uun isiin oolu jette kijiba nama hati Suudii keessatti ajjeesanii yoom dhageenne laal seerri biyya kana nama hate harkan murama kan ija jaamse ija jaam kan gurra balleesse gurra jaam kijibuu isii waggaa maali taate jette waggaa dheeraa hidhamte jette waggaa dheeraa si jammar hin hidhamtu harki sii muramee seera adabbii san fudhatte achi keessaa baati malleen sunis irraa fudhama wallahi mucoon suni kijiba walitti laayite walitti abeet እንዳቃጠለችኝ ውሸታምሽ የምጨርሻ ውሸታም አፋን አማሪፋ በሬሱ እንደንደው ማለ እስርት ትመቱረዩ ጋሩ በሬሱ እንደንደዋን እውነት ጋፍሰን ሶ ቲክቶክ ቀባደ ኦልበኤ ገስ ይጀለሰን ከሰ ሰኔ ኢቲአሳ መነሂድ አለ ከጀተ ጅዳ ውስጥ ያላችሁ ታቃላችሁ ጅዳ ውስጥ እኮ ትልቅ እስር ቤት የተባለ ማለት ነው ሰው ይገደለ እስር ቤት እዛ ምን ይሰራል ስንት በርን አልፌ ስንት በር ሰው ይገደለተ እናጀቻዳ ኢላ ነመና ባጀሰ ዲሲቲ ነማ ፈከኛፍ ነማ ወሎሌ ወልፈለጤዩ አችከ ሰምቡልሸን አልጡሊ ወኒ ሹሜሲ ፊደን አቤት ስትዋሽ والله العظيم ከዛም ፍርድ ቤት ሄጄ ተፈርዶብኝ ምናምን ደሞ እኮ እዚህ ሀገር ፍርድ ቤት ከስንት ወር በኋላ ነው ጠበቃ ቆሞልኝ ጀቴ ጠበቃውን ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ሲሄድ ባሱስ አይቼ ለወንድሜ ደውዬ ቀጥቅጠው አልኩት ግን ጠፋብኝ እንላላ አጋጣሚ ሆኖ ጋፉማ ኢሲን ሂዳ ከሳባቴ ገረብያ ኢሲን አገሱርቴ ጉደቴ ጀቴ ቱርቴ ወጋ ቱሪ ሞማል ቱሪ ገለጀቴ ቱርቴ ገረብያ ገልቱ ነምችለን ገረብያ ገሌ ጠያረ ከሰጥቶ አርገን አቤት ውሸት እናቴ ይሄ ሚዲያ ላይ ውይ አቤት ሴት ውሸት لا اله الا الله والله تكتك يولالني دلان كن كجبني كيستو كميديا كجن اللي جني سي حاغو جني مالت هيرمته انك جبدي اجندا بربادتي اسينو سجمر جني فكاتي كون اللي كاكنا نغود انجل سجمر وشتوان ነው ሁለታቸውም ውሸታሞች አቤት የሴት ውሸት በቃ ሰው የግድ ፌመስ ለመሆን መውሸት አለበት ይቻላል ለምን ተቆ በከሙፍ ጀቻ ድርቀም ከጅቡ ቀባ ከነቱም ሞቶ ሰውዲ ተከስነ ጎዳኔ ጋፉ መዱራ ማለች ጎቲ ኮፌራ ዳይዴ ደግሞ እኮ ውሸቷ والله العظيم ውሸቷ አረቦቹ ኮፌራ ሜለማ አረበባ ኤብርቴተኒ ሜሲን ኮመንቲ ከና በሬሳ አረበባ ኤብርቴተኒ ኮፌራ ኢትዮጵያ ሁጀቺሰን አርጊተኒ አረቦቹ ኮፌራ የማሰሩት እንደነሱ አይነቶች አረቦይ ናቸው ኢላ አረብኒ ሱኡዲን ቢየና ኮፌራ ከነማ ሁጀቺፍቱ አረብ አከሳኒቲ አረብ መስሪ የመኒ እረጉዳ መስሪዳ ከሁጀቺፍቱ መሌ ዮ ኢላ ወራ መስሪ ከናፊ ወራ ማጅል አኒስ ያ ረቢክያ ሶሪያ في مصري الربائنان في سوداني والله وبالله سعودين عرب أكسي ملي إلى سوداني جدا مصري جدا سوريا جرى كان سديم ملي إثيوبيا إسان كجالتنين إثيوبيا حجتو قفان جالتن مالف كجبدي اندوم جتشادا اندوم إثيوبيا كايتيوني جدانين يومن قلقليسيتو في يرو جداون ورده مني شاي في غاوا قچو كان ارغيتني من سرغي كيستي قسري كيست كنافي ملي كوفيرا دف والله انك جبدين جالتو تريتي دبرتين
warri baalageen kuni dhiiroo ciciisuuf yoo dhaqan bakka akkasii Allahu aalam akkasiin jettatti dhiirri maaliidha namichi maali yani waan isin jette san fokkataa dubbachuun barbaadu akkas yoo ta'e malee ani yeroo jalqabaatiif afaan isiirraa dhagee እንትን ኮፌራ ስሰሩ ምን ስሉ ሰዎቹ አፍታም ናቸው እኛም አፍታም ጋር እኮ ሰርተናል ስንት ዓመት እዚህ ሰርተናል ውሸታም በቃ የግድ አንቺ ፌመስ ለመሆን መዋሸት አለብሽ ደግሞ እኮ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው አር እንደዚህ እንከ አበዱ kijiብዱ ሁፌ ታሪቲ ወንሲን ህንደሳን ከሳ አኒ ኢል ገራነ ኛቴ ዴሜ ደቂቃ መቀሙሉ ዳገፈደ والله دقيقة أجيفت إسام بالبلك يجوبه سنوت يجيفت إبر قتائد أجيفت قتائد وما قتائد هجير أبي دقيقة صدومي أكسوي كذان كجيبني كلالي كسجوته كلالي كسجوته ولا عندنا دقن سبحان الله يجرمال يسولج بقى يعني زي ميديا ليلة متهاق بقى ميدو مكان رتي بكمتي أرجتوش ميديا مكان رتنا مدرت بكم وفتشة وانتي إني هندليني هنجر وانتي إني هندليني هنجر رب لي وانكي ربي سبحانه استغفر الله العظيم والله ما الجتشولا هندي نمني كيوما أدي كان أكملت كانت كجبا هندي بقى مكونتني على وشتنا الكذب البيضة مماجتي سي أرمني صبا أدي جتي مماجتين والله እንደዚህ ሆኜ እንደዚህ ሆኜ አቤት እናቴ እኔ ሞር ኡጋና ፈካቴ አከምት ምን ተአምር ብትሰሪ ነው ማልጀቴ ወሪኬ ዱአይ አከሚዮ ሲጎዳኒ አከነት ሲበራሪ ረቢን ዱአይ መከሚ ሲጎዳ ማቲንኬ አኡዙ ቢላህ ረበናትሽ ወሶሂምቴ ወሶዋንጁ ሂምቴ መፈከኛ ፍጆለ በለወንኪያ asin dura mucoon tokko dhugumaan nama ajjeefte uno iyyaadatan miidiyaa kanarratti mallaqa walitti qabanii walitti guuranii lubbuu isii baraarsan laalaka amma kuni hin ajjeefneeyyuu jetti bar biyya kana keessatti hin ajjeefne osoo hin taane dhiiga kiyya amma fuudhanii jette dhiini isii ka amma fuudhan sun bar dhiini isaatu fakkeenya fishaaran isii yoo isin hin ajjeesini ni baa wallahi wanti akka biyya kana waan akkana sagalee kiyya odoon xumaratin viidiyoo jaafee kanatti dabaladhe wallahi wanti akka su'uudii waa qoratu irratti waa dafanii addaan baafatu irratti dafanii waa qabuu irratti yeroo tokko yeroo anjaafee daysan taftiisha hamaa tokkotu jira taftiisha akkam isiniin haa jedhu yeroon sun maaliif akkasitti qorame beetanii naannoo ni jiru sanii kiiloo 80 jedhan amma diigamte naannoo sanitti walloo wayii wal ajjeesanii maal godhani reeffa dhoysani wallahi fattashanii nama ajjeesee ka ajjeefame ma hunda yaasani yeroo san guutuu Itoophiyaatti murteessan bakka lammiin Itoophiyaa as keessaa habaatu jedhani yeroo san jechaadha kana isiin amma kijiba odeessiti sanbichaayyuu miti yeroo tokko dhoysan jechaadha namni wal ajjeese Itoophiyaan dhoysanii maal jedhani waraqaa safaararraa kijibanii baasanii tasadu'e jedhanii yeroo ayyaana wayiiti ayyaana faasikaa ta'u gannaa ta'u akkasi jedhanii safaaraa kijibanii dhoysan boolla san keessaa reeffa baasanii qoratanii akkamitti akka ajjeese beekanii warra ajjeesee silaa xayyaara tikeetti muratee as Itoophiyaatti galuu deemu qabanii hidhaan itti osoon taane hamma tokko hin hidhamanii achi booda jarri sunillee ni ajjeefaman jarri ajjeesan biyya seerattiin akkanatti itti jabduu keessatti እንደዚህ 6 ወር ጀቴ ወዱራ yoo lammata kee jeebitummo 3 ወር jette kijibdu huffee